Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan OBN International. Dubartoota Oromoo biyya alaa keessatti hojii gurguddaa hojjetan itti gaafatamummaan maatii hojii isaan gaarummaa biyya isaaniif oolan irratti gara dudduubaatti kan hin harkisin biyya alaa keessattis ta'e biyya keessatti hojii nama ajaa'ibsiisu hojjetaa jiran keessaati nama tokkoon keessummaa godhadhee qabadhee dhiyaadhee jira. Aanne Ajjamaa jedhamti. Aanneen kan dhalattee guddatte Finfinnee keessatti har'a keessummaa kooti Minisoota akka mana ishee lammataatti kan isheen ilaaltu. Stuudiyoo keenya baga nagaan nuuf ta'an. Baga isinis nagaan eegdanii OBN naaf yeroo keessaniif immoo guddaan isin galateeffadha. Aanneen Finfinneetti dhalattee guddatte. Gaazexeessituu turte. Hojii namoomaa hedduu irratti bobbaatee hojjechaatti jirta. Isa kana hunda dudduubatti deebinee irraa haasofna. Garuu namni yeroo ala kee ilaalee akkasitti aannee hubatu aanneen garuu ani eenyu ofiin jetti. Isaati jettee sana gaamma kana booddee deebi'ee barbaachuun kun oolu abbaa sana an akkasitti ofiin ilaalu. Ani aanneen haadha Oromoo fi naasifaayee bulaatiin jedha. Akkasittiin of ilaala. Ijoollee kee lamaan Oromii fi naasifaayee. Meegaa erga akkasitti of ilaalteeti. Isa kaan tartiibumaan itti seenna. Haa ta'uti Finfinneetti dhalattee guddatte. Afaan Oromoo akkasitti haasa'uun maddisaa maal? Biyya Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti namooti guddatan baay'een isaanii rakkina afaanii akka isaan qaban sababa beennuufidha. Maatiin tokko tokko garuu jaboodha. Ati immoo akkasitti afaan Oromoo haasofta. Kun maddisaa eessa? Maddisaa haadha koo fi maatii haadha kooti. Haadha koon na guddisee mana keessatti afaan Oromoo qofatu dubbatama ture. Dhuguma akkuma ati jettee an Finfinnee ganda Gadaam Safar jedhamu mahalaa Raadaa jedhu ganda sanattan dhaladhee guddadhee booddee immoo gara naannoo Xaalaan Safar jedhamu achumarraa gajjallaa achittiin amma biyyaa bootti achi turre jechuudha. Mana keenya keessatti ala yeroo baatu afaan Amaaraa haasofta ijoollee wajjini mana keessa garuu noormaalii ture. Keessattuu amma natti fakkaata yeroo dudduba deebinee hundi keenya iyyuu yaadnu obbolaan koos hundumtuu akkuma koo kana haasa'u. Adaadaan koo tokko afaan waggaa baay'ee Finfinnee jiraattee ishiidhayyuu kan jalqaba Finfinnee dhufee achi booddee harmeen koos obbolaan ishee jedhaniitu dhufan. Afaan Amaaraa baay'ee ishii rakkisa. Kanaaf dirqama afaan Oromoo sitti haasofte hundi keenya afaan Oromoo deebisnaaf. Akka afaan Oromoo rakkoo ta'e ijoollee baay'eetti kan hin bare booddeedha. Sababni isaa ergan guddadhe mana keenyatti noormaaliuma ture. Akkuma ati Oromoodha afaan kana qabda. Afaan keetii gaafa ala baatu immoo inaan galu siyaasichi waliigaltuun haasofta. Kanaaf isaanii osoo komplikeetiin godhin akka noormaaliuma barru nu taasisan. Kanaaf inni afaan baruu koo achirraa dhufeen jedha. Kanaaf galanni hundumtuu haadha koof maatii isheetiif deema. Yeroo waa'ee kee of ibsitu waa baay'ee utuu tarreessuu dandeessu garuu haadha ijoollee lama ta'uu keeti kanatti jalqabde. Kana jechuun kan natti mul'isu itti gaafatamummaa maatiiti. Mee itti gaafatamummaa maatii haadha ijoollee ta'anii garuu immoo hawaasa ofii keessatti immoo gadi ba'anii hawaasa ofii tajaajiluun kana lamaan akkamittiin wal madaalchisanii deemuun danda'ama? Inni kun ulfaatinni isaa akkami? Salphaa miti. Tokkoffaa guddinuma kootu hawaasicha keessattiin guddadhee gaafan biyyarraas as dhufu akkuma Oromoo kaanii rooroo Oromoo irra ture sanatu akkam ba'una taasise gaafan as dhufu namni baay'ee egaa bifa akkasiitiin yeroo baatu carraa'uma tokko argadhee waan saba kootiif ta'u tokko keessatti qooda fudhannaa laata waan jedhuun dhufta. Carraa sana gaafa argattu mamii tokko malee itti dabalamte jechuudha. Nan yaadadha waldaa dargaggoo Minisoota dhufee guyyaa sadaffaattan miseensa ta'e. Sanuu miseensa koree. Anaafi adda hin turre jechuudha. Biyyan beektuu, aadaa isaan beektuu. Hin beeku. Waldaan kun waan akkasii jiraachuusaa anaaf waan guddaa ture. Biyyatti mana barumsaa haayiskuulii keessa
Minilikittan baradhee waldaa barattootaatu ture. Achi keessa faa baay'ee naan galuu ani gaa biyya sanattan dhaladhee guddadhee waan baay'ee keessa garuu qooda fudhachaan ture jechuudha. Ijaaramnee qubee faa akka barannu faa waan yerootti gooneetu ture biyya sana keessatti. Isuma jaalala Oromummaa sana siyaasichis baay'ee sii galuu baatu because baay'ee ijoolleen ture. Gaafan as dhufus noormaalii dhuman miseensatti ta'e achi hawaasa keessas siyaasa keessas qooda fudhachuun jalqabe. Achi booddee immoo namni wal baree abbaan manaa koo immoo nama hawaasa keessatti baay'ee tajaajiluu ture. Bulaa nama hunduma beeka. Eeyyeen bulaa Toomsaa. An utuun bulaa qaamaan dhufee hin argin Washington DC jiraadheenani yeroo fundraisingii baay'ee irratti hawaasis dhaabnis isa ture kan waammatu. Isa wal baree inni immoo nama baay'ee hawaasa tajaajilu jireenyi isaa hundumtuu nama akkas ta'edha. Kanaaf innis na utubuu jalqabe hawaasa tajaajiluuni akka waan ekstraa tokko osoo hin ta'in qooda jireenya keenya ta'e. Achumaan sana booddee noonan heerumee ijoollees yeroo godhadhu si rakkisaa deema akka durii sanatti. Waliin madaalchistee fuutee deemuun. Rakkisaadha garuu ani gargaarsa harmee kun nu gargaaraa turte baay'ee. Kanaaf ijoolleenis erga dhalatan booddee guyyaa tokko walgahiis haa ta'uu hiriira haa ta'uu waan nuun irraa hafnee hin jiru. Deemaa itti isa manaa kana sinifan danda'a isa alaa sanarraa akka hafneetti nu gargaartii turte. Kanaaf nuuf akka waan addaa tokko hin turre rakkoon biyya keenya keessas ture saba keenya irra ture sana ammas furmaanni isaa guutuutti furameera jechuu baannus waan obsa sii kennu yookaan boqonnaa sii kennu hin turre nuuf. Kanaaf inuma yeroo barbaannee inuma arganna turre. Kanarratti ani waan tokko yoo priority kee ta'e yeroo numa argattaaf. Waan yeroo kan yeroo argachuu fi dadhabbii tokko. Haaluma kam keessatti iyyuu yeroo hin mijeessitaaf. Eeyyeen haaluma kam keessattuu inuma yeroo argatta. Garuu wanti suni dhuguma siif priority qaba. Dhuguma dursitee of gaafachuu qaba. Eeyyeen dhuguma itti dhimmitaadha. Yoo itti dhimmita ta'e garuu jireenyi baay'ee yeroon guyyaa keessatti isaa 24tu jira. Sana keessa saa'uma 12 qabna miti. Baay'ee xiqqoodha. Garuu waan tokko itti amanta taanaani yeroo hunda you will find a way. Inuma karaatti waan sana hojjettu inuma argatta. Tarii akka fedhii kee ta'uu dhiisuu numa danda'a. Wanti yeroo baay'ee gaaffii natti ta'u hawaasa keessatti dubartoota Oromoo hedduutu qooda fudhata. Matumaayyuu qooda fudhannaa isaanii keessatti immoo baay'ee milkoomu. Garuu maqaan kan ka'u immoo kan itti waamamu immoo maqaa dhiiraati. Kanaaf dubartoonni jajjaboon hawaasi sun qabu baay'een isaanii maqaan isaanii hin beekamu. Inni kun ilaalcharraa maddamoo ilaalcha dubartoonni ofii isaaniif qabanirraa maddamoo rakkoon isaa bakka kam jira? Aanneen hawaasa kanaa wajjin yeroo itti madaqxee akkaataa kanatti hojjettu. Namoonni baay'een Aanne hojii kee arganii Aanne beeku malee immoo bakka maqaan kee waamame yeroo baay'ee dhaga'uu dhiisuu danda'u. Inni kun akkamittiin ilaalamame? Aanneen akkamitti ilaalti? Kuni rakkooma siistamicha natti fakkaata. Rakkoo maybe aadaarraas dhufee ta'uu danda'a. Aadaa hawaasichi qabu. Aadaa hawaasichi qabu. Aadaa Oromoo an jechuun barbaadu. Baay'ee isaa aadaa sana hin beeku garuu. Asittuu jira rakkoon kun. Eeyyeen asittuus jira. Yoo akka aadaatti deemnee akkan dhagaa jirutti immoo aadaa keessatti dubartiin akka qooda guddaayyuu qabdu. Asirratti barreeffamee akka nu waan sana barru hin taane malee. Garuu siistamuma nutti guddanne keessanatti fakkaata dubartiin dhageettii argachuudhaa fi isa dhirri hojjettu dachaa hojjechuu qabdi beekte akkuma biyya kana jedhanii gurraachi carraa adiin qabu argachuudhaa fi yeroo 3-4 dachaa caalee argamuu qaba isa jedhan sana jechuudha. Kan biraa nus dubartoonnis wal utubuu irratti waan rakkoo qabnu natti fakkaata. Biyya kana keessatti ammoo yoo argite Oromoon bara 1991 booddee baay'eetu yaa'ee dhufeera. Baay'een isaas barateera.
of danda'aadha, ogummaa adda addaa qaba. Sana keessa walakkaan dubartoota. Dubartiin immoo barumsa baratteerraa iyyuu dhumaanuu ogeettiidha. Ilmaan guddisuun ogummaa guddaa gaafata. Waan mana keessa harmee keenya irraa waan barachaa dhufne wanta guddaatu jira. Garuu hawaasichis ba'ee ijoollee durbaa kana jajjabeessuu irratti hir'ina guddaatu jira. Ammayyuu yoo walgahii deemte harki 95 dhiiruma. Innumti walgahii sana dhaqoo jechuudha. Inni waltajjii irra taa'u immoo harki 100 yeroo baay'ee kan argitu dhiiruma. Kanaaf nus dhibbannee deemuu sana haalli jiru nu ittisa. Yeroo tokko gaa cabsitee keessa ba'uutu sirra jira. Kan biraa natti fakkaata yeroo tokko walgahii tokkoof DC dhaqee waa'ee qoda fudhannaa dubartootaa dubbachuun nurra ture. Achirratti akka anatu introduce gochuu qaba ture. Baay'een yaadda'e. An akkasitti yaadda'e hin beeku waa beeksisuudhaaf, waa jalqabuudhaaf. Maaliif mana sana keessa harki 95 dhiiraa namoota gurguddaadha. Lammata immoo wanta tokkotu jira. Ameerikaa deemanii akkas ta'an yoo ati mirga dubarteetti mirga ijoollee yookaan waan tokko haasofta taanaani raayidhaawwee waan biraatti maxxana. Maqaa ta'e tokko wajjin dhufa. Kanaaf sana akka maxxan sammuu uummata kana keessaa baasee waan nu dhiyeessuuf deemnu kana sammuu qulqulluudhaan nu dhaggeeffatu. Dubartoonni biyya kana keessatti baratanii biyya kanaaf qoda guddaa kennaa jiru. Guddina biyya kanaaf jechuudha. Jaallannees jibbinees. Garuu jara kana akkamitti ofitti fidnee ba'aa isiin qabdan kana. Waan qabsoo kanas waanuma hunda gaa dhiirumatu nutu godha jedhanii yeroo dubbatu argita miti. Tarii waan rakkoo isinitti ta'ee yeroo karaa isinirraa dheeressee kana yoo carraa isaanuu kennitanii isin wajjin hojjannee isinuu tuubnee tarii karaa kana isinirraa gabaabsuu dandeenya. Haqni jirummoo kana barataniiru. Dandeettiis qabu. Lammata immoo haadha keessanii, obbolaa keessanii, ilmaan keessanii. Wanta biyyaa baaneefis immoo sababuma warra dhiiraa baaniif baane. Waan adda dubartiin argattee baateef hin jiru. Walqixa. Yaaddoon nu biyya sanaaf qabnus walqixuma hin jedhaan. Haguma dhirri tokko saba keenyaaf yaadda'u anis numa yaadda. Tarii contributionin nu qabaachuu dandeenyu adda ta'uu danda'u. Walqixxaachuu dhiisuu danda'a. Garuu lamaan keenyayyuu yoo waliin taane waan sana dhiibuu dandeenya. Nama tokkorraa yoo nama lama ta'e jechuudha. Achi gaafan jalqabu dubartoota jiraniin dhaabbadhaan jedhani. Deebi'amee ilaalaa. Namni hundi ilaalee obbolaa isaatii, harmee isaatii, ijoollee isaatii kan biraa achi keessa harki caalaan at least first degree qabu. Biyya kana keessatti contributionii guddaa gochaa jiru jechuudha. Nu garuu osoo hin beekiin aadaas ta'ee haa ta'uu dubartoonnis rakkoo mataa ofirraa qabnu, walirratti amantaa hin qabnu sana jijjiiruu danda'u qabna. Sanaafis haa ta'uu hin beeku dubartoota Oromoo beekumsa adda addaa qaban kana ofitti qabnee ijaarree akka saba isaaniif bu'aa buusaniif carraa kennaaf hin jirru. Tariigaa kana booddee dhibbatanii dhufuu qabu. Innis optionii kan biraadha. Garuu kanarratti san lammaffaa sanan clear gochuu barbaada. Abbaan manaa koo yeroo hunda naan jedha osoo dubartoonni walirratti amantaa qabaatanii Hilaariin hin kuftu turte. Biyya kana keessatti kan vootii irra caalaa ba'ee vootii godhu dubartoota. Warri kaadhimamtoonni pirezidenshaliidhaaf deemanis yeroo baay'ee vootarii warra dubartoota sagalee kennan irratti fuulleeffatanii yeroo isaan deeman in argita. Mee isa kana ilaalcha kana jijjiiruudhaaf egaa rakkoon kun rakkoo waliigalaati erga jennee guutummaa biyya lafaa keessatti rakkoo waliigalaati erga jenneeti akka hawaasaatti immoo ati immoo hidhata guddaa qabda Oromoo wajjin dhalootii ittaanee dhufu kun ofiisaa irratti ofitti amanamummaa qabaatee akka ani kana gochuu nan danda'a jedhee ofitti amanamummaa qabaatuuf maaltu gochuutu
danda'ama. Fakkeenyaaf biyya dhattee ilaaltee deebitee dhuftee isa kana bal'inaan kaasnee haasa'uu dandeenya. Asittis immoo muuxannoo gurguddaa qabdaa. Kana lamaan wal madaalchistee dhaloota kana keessatti ofitti amanamummaan akka jiraatu gochuudhaaf ga'ee maalii qabaachuu qabdu? Hawaasi kun maal gochuu qaba? Dhiirris dubartoonnis. Gabaabaadhumatti siif deebisa. Tokkoffaa recognize gochuu afaan Oromootiin akkamitti beekannoo laachuufi yeroon dubartiin tokkos haa ta'u dhiirri tokko hojii tokko hojjetee argitu jajjabeessuu. Waan yeroo baay'ee waan hir'ate guddisnee ilaalla. Waan guutuu waan hojjetamee garuu hin jajjabeessinu. Aadaa ta'ee biyya kanatti garuu yoo argite waan xiqqoo isa hojjeteetu bal'isanii abbaan sun booriif waan guddaa tokko akka hojjetuuf jajjabeessu. Aadaa sana isaanirraa fudhachuu qabna natti fakkaata. Yeroo hunda hir'ina keenya walirratti ilaaluurra gaarummaa abbaan sun bu'aatti buusuu danda'u sana argine yoo wal jajjabeessine baay'ee caalaatti iddoo tokko wal ga'uu dandeenya. Hawaasi keenya of dhaadheessuus hin beekumni. Inni rakkoosa guddaadha. Inni isatti booddee hin dhufna amma hojii waa'ee hojii irratti biyya kana interview gaafa taatu you have to sell yourself siin jedha. Of dhaadheessuu sirra jira. Kanan beekaa jettee dubbachuu qabda. Aadaadha. Sababni isaa yoo ati kanan danda'a jettee natti himne ana akkamittan si amanii si qaxaraadha. Ija keessa nama laaluutu sirra jira biyya kana. Biyya keenya immoo yoo ija keessa nama laalte akka tuffitti fudhatama. Inni of dhaadheessuu dhiisuun suni baay'ee rakkisaadha. Amma sana rakkataa namni. Waan baay'ee si dhabsiisa. Waan baay'ee si dhabsiisa. Osoo ogummaa guddaa qabanii resuumeen isaanii bareedaa akkamii ta'ee inni waan tokko hin beekne waan dhufee of himeef inni silaa hojii sana sirnaan hojjechuu danda'u hojii dhabee inni of dhaadheessee sanatu yeroo hojii argatu argita. Sun gaa baramaa deemuu qaba. Yeroo biyya ambaa kana dhuftu waan gaarii irraa fudhattee kan keessa gaariin baay'ee jira kan qabattee jiraachuu qabdu. Gaafa biyya ambaa kana keessatti immoo waan baay'ee waa'oo kan itti jennu jira. Kanafaa baruu qabda dirqama. Aadaa kee keessatti rakkoo qaba. Garuu immoo haalli jireenya biyya kanaa kana waan ta'eef sanaanis wal jajjabeessaa wal utubaa waan as ga'aniif sana baruun nurra jira. Anama dubartiin Oromoo tokko gaafa waan gaarii hojjettu yoon arge baay'ee jajjabeessuun nurra jira. Akka dirqama kootti ni ilaalaan. Egaa anneen eenyu isa jedhuuf ammatti seenuu jalqabna. Amma yaaduma waliigalaa irratti haasofne. Dhiyeenya kana sagantaa tokko qopheessitee hawaasa naannoo kana jiru itti afeertee turte. Namoota hedduutu irratti argame, miidiyaanis irra ture. Mee sagantaan sun maalinni fuulleffannaan isaa immoo maal ture? Oromo Culture Celebration Day kan jedhu dhaabbatan ani keessatti qaxaramee itti hojjedhu dhaabbata miti mootummaa Humanitarian Organizationidha. Isatu sponsor godhee waldaa dargaggoo Oromoo Minisootaa wajjin kan qophaa'ee ture. Akkuma mata duree isaarraa argitu aadaa Oromoo kabajuu kan aadaa Oromoof kana uummata biyya kanaafis kan Oromoon taaneefis ijoollee Oromoo biyya kana immoo dhalatanii guddataniifis carraatti baratan uumuu ture. Ani waldaa dargaggoo Oromoo Minisootaa kana keessan ture yeroo dheeraadhaa fi ammani ijoollee godhadhee keessaa soora ba'ee keessaa bahutti jechuudha. Amma keessan jiru ijoollee koofiin dabarseera. Baay'ee yeroo sana yeroo nu miseensa turree waan nu keessa turreef kaayyoonsaa xiqqoo adda. Yeroo sana gaa waan biyya keessa jiru beeksisuudhaaf uummata biyyaa gargaaruudhaaf waan hedduu irratti xiyyeeffannuu qabna turre irra caalaanii siyaasa. Amma immoo ijoolleen achi keessa jiran yoo argite ijoolleen hundi isaanii ijoollee biyya kanatti dhalatanii guddatanidha. Anaaf waldaan kaleessa keessa ture osoo hin dhabamin amma yoona jiraatee ijoolleen biyya kanatti dhalattee guddattee kan kooteettee fudhattee isin harkaa fuutee nu harkaa fuutee bifa akkanaan
yeroo deemsisan arguu kootti baay'een gammada. Yeroo hundammoo akkamitti isaan gargaaruu dandeenya. Dhaabbanni aan keessa jiru international organizationidha. Yeroo baay'ee hojiin isaanii refugee gargaaru, IDP gargaaru. Warra internally displaced person jedhamu jechuudha. Warra buqqaan biyyuma isaanii keessatti warra buqqaanii biyya ambaa hin deemne biyyuma isaanii keessatti buqqaanii jiran jechuudha. Akkuma Oromiyaa keessa yeroo darbee dhalatee ture isaaniin gargaaru irra caalaa. Yoo kana sagantaa maqaa isaanii jijjiirrachuu irratti kaayyoo maqaa kanatti jijjiirratan American Refugee Committee jedhamu turani? Eeyyeen American Refugee Committee jedhamu turani amma Allied yoo argite billboardiin reediyoon biyya kanaa waan masaasaa oola. Baay'ee beekamaadha. As headquarteriin isaa Minnesota jira. Addunyaa bakka hundumaa rakkoon refugee jiru. Asia, Afrikaa, Middle East hundumaa keessa jiru. Impactii guddaa qabu. Value addaanis socho'u. Yeroo maqaa kana jijjiiranii waan maqaa kanatti jijjiiraniif value haaraa isaan ofitti fudhataa deeman kana beeksisuudhaa fi hawaasota adda addaa wajjin illee qunnamanii waa goggoochuu jalqaban. Yeroo baay'ee egaa dipaartimentiin kee adda adda yoo ta'es sagantaan tokko gaafa jiru sitti ergama yoo fedhii qabaattee keessatti qooda fudhatta. Hundumtuu inni achi jiru inni faayinaansiis hojjetu inni fundraisingii keessas hunduu humanitarianidha. Namoota namummaaf dhimma qabanii namoota fedhii kana qabantu walitti qabame achi keessa jira. Kanaaf yoo wanti tokko intarastii godhee fudhatteetu hojjetta achirratti qooda fudhatta jechuudha. Amma dhiyeenya kana dhaabbata kanaan dura baay'ee keenya refugee Oromoo haa ta'u Sumaalee addunyaa kanarratti simataa ture AOM kan jedhamu wajjin hojjechuuf haa jalqaban. Dur gaafa isaansii simatan eerpoortii raasii simatanii mana si qopheessanii si eegu garuu mana yeroo dhuftu sumatu nyaata keessa bitatee waan hunda sumatu. Isa kana bal'isnee ilaalluudhaa fi fakkeenyaaf amma Oromoo hedduun baqataa ta'ee Keeniyaa dhaqaa kan dadhabin jiru, Kaakumaa kan jiru, Moraalee baqaa adda addaa keessa kan jiran jiru. Isaan kun yeroo gara biyya sadaffaatti dhaqan simataniitu kan isaan qubsiisan. Dhaabbata kan biraadha. Keenya kanarratti achuma refugee kaampiitti si gargaara malee rakkoo achi keessatti si mudatu irratti. Eeyyeen malee biyyatti qubattuu piroosesii sana keessa hin galu. Waan tokko waan baay'ee si ajaa'ibu isaanitti amanan jiru qabu. Refuujiin tokko leenziin inni dheerina kaampii refugee keessa jiraatu waggaa 17. Yaadiga. Baqataa ta'e. Eeyyeen suni averaajiidha. Waggaa 17 sana keessatti hojii tokko malee jireenya tokko malee teessa jechuudha. Jireenya kee keessa waggaa 17 dhabda. Garuu osuma achi jirtu carraa barumsaa sii banuu, carraa hojii sii banuu baqataa akka jireenya jiraattu jechuudha. Amma namni kabajaadhaan dhalata. Isa dignity jennu. Garuu haalota addunyaa keessa uumaman waraana, beela, rakkoo uumamaanis dhalatantu namummaa sana sirraa mulqa. Yeroo refugee taatu, yeroo hiyyeessa taatu namummaa kee sana dhabda. You lose your dignity. Sana akkuma bakka jirtu sanatti waan sana osoo hin dhabin akka jiraachuu dandeessu. Organizationiin kan biraa keezii kee process godhee biyya kan biraa amma deemtutti jireenya namni tokko jiraachuu qabu. Akka jiraachuu fi haala sana si mijeessu waan danda'ansiif godhe jechuudha. Garuu erga as dhuftee kun ammuma dhiyoo dhaabbata sana hojjetu wajjini collaborate godhanii namoota simachuu kanarratti qooda fudhachuu jalqaban. Oromoo tokkotu amma faamilii Oromoo tokko dhufa gaafa naan jedhanii nyaata biyya keenya hojjedhee harmeen gosa caalaa hojjettee deemnee isaan bor dhufu akka har'aa deemnee mana isaanii qulqulleessinee firiijii isaanii keessa waan nyaata keenya fakkaatu nootii afaan Oromoon barreessee kaa'een ba'eef amma abbaan sun gaafa dhufee mana isaa banatee ilaalu afaan Oromootu simataa nyaata aadaa isaatii firiijii keessatti argata. Eeyyeen sungaa miira akkamisitti uuma biyya ormaa keessatti alagummaa ittiin dhaga'amu sana faa fageessanii yaadu. Amma sana osoo kana godhaa jiraniin yeroo hunda waan dargaggoo keenya kana waan yaaduu fi
maaliif hawaasa keenya wajjin waan tokko godhan waan jedhu waa'ee uummata keenyaattan himaa baraniiru Oromoon maal akka ta'e waan ijoollee kana immoo gaafan isaanitti immoo baay'ee isaan dinqe ijoolleen biyya kanatti dhalattee guddattee eenyummaa isheetti cichitee haafuuni baay'ee namoota tokko fi ulfina guddaa qaba. Nu geessiti ijoollee kanatti haasa'uu barbaannaa naan jedhanii ijoollee egaa san booddee beellamee deemnee itti haasofne. Baay'ee kan natti tole kanan isaanitti boonee maal barbaaddu gaafa jedhamanii akkuma keenya ijoollee biyya kana dhalattu ijoollee xixiqqoo aadaa barsiisuu barbaannaa. Isaan gaa what's your dreams hin jedhu. Mul'anni kee fedhiin kee maali? Fedhiin kee sun immoo maaliin gufate? Bakka gufate sana tarii nu gargaarree akka hawwiin kee sun bakka ga'u gochuu dandeenya waan jedhu irratti hojjetu yeroo baay'ee. Yaa ijoolleen keenya gaafa akkas jettuni deebi'anii mari'atanii guyyaa akkasii qopheessuufii qabna aannee naan jedhan. Tokkoffaa aadaa uummanni kunis uummanni biyya kana jiruus nu jiraachuu keenyallee akka baruu barbaannaa jettee magartuun dura teessuun ooyaa. Deebi'anii yaadanii akkas taanaan isin Oromoo ijoollee Oromoo affeera nummoo karaa neetwoorkii qabnuutiin namoota biyya kana affeerree akka waan Oromoo kana baran aadaa keessan bareedaa kana eenyummaa keessan baran goonaa naan jedhanii an xiqqoogaa ta'een beekuun akkasii dhaabbanni tokko kabaja aadaa Oromootiif sponsor godhaa jedhee takkaa ta'ee hin beeku. Sana achi booddee warra dargaggootti dhufeen itti himee baay'ee gammadanii maal fa'aa barbaaddu sagantaa sanarratti waan Oromoo fakkaatu maalinni kan yoo haala gaan dhufee irraa barachuu qabu. Nyaanni keenya tokko. Of beeksisuudha inni guddaan. Eeyyee. Maaliin of beeksifta haasaadhaan miti practical waan ta'e arguu barbaadu warri biyya kana maali ati wanta adda si godhu aadaan qaba gaafa jettu aadaa kee keessaa uffannaan tokko afaan tokko nyaanni tokko waan hedduu so sanagaa amma yaaduun jalqabe nyaanta gaafa sana dhiyaate yoo argite marqaafaa qincee caccabsaa sababni isaa gaa aadaa Oromoo agarsiifta. Eeyyeen amiin waxiin diimaa isaa lichaanis ture laaqana waan tureefi garuu Oromoon aadaansaa isa kamii Finfinnee dhiistee gaafa baadiyyaa akkoof akaakayyuu kee bira deemtu maalinni kan nyaattu isan yaade gaafa jara kanaaf itti agarsiisu kamtuu hundumaa Itoophiyaa sana waliin qabaata kam immoo kan Oromoo qofaa kan jedhu sana isas dhiyeessuu dandeenye buna seermoonii bunni Oromiyaa keessaa gaafti baay'een kan dhufe isaan gaa inuma dhaga'u Itoophiyaa keessa isa jedhamu garuu seermoonii isaa fa'aa arganii hin beekan sana fa'aa. Dhufanii qofaa utuu hin taane kanan dhaga'e erga ati biyya galtee deebitee booda haala Oromoon keessa jiru haala biyyaa ibsitee fi jennaan asitti Oromoo arguurrayyuu darbanii biyya dhaquudhaaf akka isaan fedhii agarsiisaa jiran odeeffadheera. Mee biyya keessa NGO hedduutu jira. Isaan allaayit asiitii gara biyyaa deemuun maaf barbaachise yoo dhaqan immoo maalirratti fuulleffatu jettee yaadda? Wajjin dhaqu akkamiin naannoo kamitti? Eeyyeen dhuguma dubartii si deebisuuf kan isaan jalqaba baranii egaa hojii humanitarian waanan hojjechuu barbaaduufin barbaadee hojii sana jalqabee an jalqabee ji'a 3-4 ta'u waa'ee garee siqee warra uummata biyyatti buqqa'ee fi sagantaa qopheessuu irratti hojjetaa turre. Yeroo sana diskashinii tokko osoo godhaa jirru nu keessaa ishiin tokko gaafa sunaamiin Eeshiyaa rukute she's from Sri Lanka biyya Sri Lanka jedhamu irraa dhufte biyya seetti deebiteetu Habitat Humanities wajjin ta'uudhaan mana 75 ijaarte. Warra buqqaan yeroo sana sunaamiin fudhateef mana isaanii qabeenya isaanii fudhateef jechuudha. Gaafa isheen kana haasoftu
yeroo baay'ee gaanu ofiinum nus miti waan hojjennu waan guddaa hojjennaa garuu takka kana goone inni hawaasa kee keessatti iyyuu hin himtu isa kaan dhiisiiti. Oromoota tokko beeku bakka deemu hundumaa sun eenyummaa kooti. Namummaa Oromoo taatee lammii Itoophiyaa ta'uus dandeessa, Oromoo taatee lammii Keeniyaas ta'uu dandeessa, lammii kan biyya kan biraa keessas dhufuu dandeessa. So sana waanan jalqaba himadhuudha jechuudha. Garuu dudduba isaa waan jiru waan baay'ee hin beekan. Gaafa isheen akkas jettu rakkoon biyya sana keessa jiru kana baay'ee hin beekan. Gaarummaas haa ta'u rakkoo achi jiru. Achi waan akkasii sagantaan qabaanis edaa mana ijaaruun kuni nugaa mana ijaaruu gaafa jennu namni baay'ee rifataa ture. Waan addaati. Namaaf mana ijaarraa qophii akkasii gaafetu sanuu dubartoonni walitti dhufanii. Isa iyyuu manaan ijaaree manni tokko jabaadha. Sanummoo dubartoonni hawaasa keenya keessa waan ta'e hin beekne. Nama amansiisuun xiqqoo rakkisaa ture. Aniyyuu mamaan ture sammuu koo keessatti eeyyeen. Gaafa isheen akkas jettu I was like danda'ame jechuudha wanti kuni. Namni biraayyuu godheera maaliif nu hin goonu. Booddee itti himee waa'ee rakkoo biyya keenya keessa yeroo sana dhalatee fi dubartoonni ijaaramne keessattummoo kan adda godhu yeroo sana Minisoota qofa osoo hin ta'in isteeta adda addaatti yeroo jalqabaaf dubartoonni Somaaliirraa buqqaamne eeyyeen dubartoota baay'ee ijaaruu dandeenye isteeta adda addaarraa ijaaramanii sagantaa guyyaa tokkotti raawwanne gaafa sana yaadatta yoo ta'e gaafan isaanitti himu kun isaaniif waan guddaadha. Baay'ee walitti himanii anneen sagantaa akkasii hawaasa ishee keessatti akka godhamaa jiru nutti himte deeggaruu qabna jedhan. Ganama dhufaniitu qophii keessan sana sponsor gochuu barbaanna. Isa fundraisingii keessan sana naan jedhan. Ammas gaa na hubattaniittu hin jedhe waan gochuuf deemaa jiru kana. Mana kan ijaaruuf deemu. Eeyyeen achi ibsu koyyuun barbaanne isaan namni tokko nama kan biraan gargaara jedhee yeroo isaa fudhatee wal ijaaree waan akkasii gochuun vaaliyuu guddaa qaba. Sana laalu. Yeroo kee kennitee kastii sanuu dubartoonni walitti dhuftanii biyya keessan keessa rakkoo dhalateef furmaata xiqqoo ishee darbachuu tattaafachuu keessanii kana keessa qoda fudhachuu qabnaa jedhanii egaa gaafa sanas kan galmanuu kennee abbaa qabeenya Oromoo asii tolumanuu kennee isaan immoo nyaata gaafa sanaaf qophii sana sponsornaa godhanii akka carraa ta'e egaa anis haalli biyyichaa jijjiirame yeroo sana yoo yaadatta ta'e mootummaan federaalii governmentiin Itoophiyaa haala sana ukkaamsuu barbaadaa ture akka addunyaan hin beekne kan tattaafataa ture kan kophaatti gargaaraa ture mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Waa'ee egaa gara nama miliyoona 2tu buqqa'ee waan guddaadha garuu addunyaan akka hin beekne inni kaan akka hin gargaarre ittifamaa ture. NGO adda addaa qunnamaan ture dhuunfaatti. Mootummichi nu waamne yoo mootummaan nu waame malee immoo ofii keenya deemnee waa gochuu hin dandeenyu waan jedhu. Gaafan sanatti muusi gaarummaan gaanfa Afrikaa hunda keessatti ofiisa qabna. Hojjannas. Itoophiyaa keessa qofa kan alaayitiin jirra. Haala gaa NGO'n biyya sanas yeroo sana seera inni qabaataa tures yookaan immoo haaluma biyya sana keessa ture ta'uu danda'a. Mormiinis baay'ee biyya keessa tureera yeroo sana. Kanaaf baay'ee immoo hin beekan amma Somaaliyaa keessa jiru. Somaaliyaa keessa actually dhaabbanni NGO'n sagantaa pirogiraamii baay'ee qabu kan keenya hojii guddaa hojjetu kan deemuu danda'an immoo niyyuu seenaa tokko. Somaaliyaa hawaasa as jiruutu reediyoo irratti yeroo siyoon dubbatu dhaga'anii edaa dhaabbata akkasiitu jira jedhanii wal ijaaranii jaarsoliin bakka ofiisa dhaqanii ittaasaaniitu akka isaan biyya isaanii sana dhaqanii uummata isaanii gargaaran godhan yeroo beela Somaalee sana. Dhaaba actually dhaabbata jalqabaaf yeroo sana hundumtu waan sodaatu fi xiyyaaraan ture kan nyaanni itti darbatamu. Jalqabaaf kan ground irra deemee nyaata hiree wajjin hojjechuu jalqabe Allaahid. Sababni isaa hawaasa asiitu dhibbaa irratti godhe.
Nu sanafaa xiqqoo duubatti. Humna sana qabaachuu isaa hin beeku hawaasi kun. Hin beeku amma sanafaan bare yeroo akkaati hawaasni tokko waa hojjetee ka'eetu an waan hojjetaan jira bakka kanatti na gargaari gaafattiin jettu hundumatu si gargaaruu dhufa. Asirratti maallaqa qabaachuu kee yookiin hagam akka qabdu utuu hin taane yaada qabaachuu keetu irra vaaliyuu qabaa jechuudha. Gaaffii kee sanatti deebi'uu fi yeroo sana baran anis deebi'ee gaafan dhufu manni achitti hojjetamee mana 20tu ijaaramee akka carraa qabeetti ta'ee ani biyya maatii koo laaluufan waggaa 20 booddee deebi'ee garuu sagantaa koo keessa waan tureef deemee yeroon achi jirutti dubartoota maatii 20 ijoollee isaanii wajjin gara nama 130 dhaabbadhee mana sana gashuun danda'e nan argeen ijaanii jechuudha waan asii hawwaa turre hin goone jennee hawwaa turreetu gaafan deemee manni ijaaramee mana jechuudha waan fedhe haa ta'u mana qorqorroo baaxii qabu gidaara qabu ummata fagoodhaan iyyaa fi turre sana qaamaan dhaqeen argee itti kenne ana dura immoo osoo hojiin kun hin jalqabin obseetu dhaqe yeroo jalqaba obsee luboo isheenis koree keenya keessa nama jirtu baay'ee si tuqa hinuma hin danda'ama isanaan ol yeroo hunda keessa kottaamanuutu ifanaa ta'e amma isan dhufee itti agarsiisee baay'ee gammadan isa saangaa akka orgaanaayizeshinitti hojjetantu nummoo dubartoonni xiqqoon dhibban gunnee walitti dhufnee isa hojjennee sana arganii achigaa biyya sana deemnaan sunis anis advokeetiiuma gochuun inuma jijjiraata yeroo waan gaarummaa isaan hojjetan argitu silaa ummata koof dhaqanii kana godhan jetta garuu gaaffii keetti deebi'uu fi Itoophiyaa keessatti hir'inni NGO hin jiru tarii Itoophiyaanii baay'ina NGO hedduu jira kanaaf si gaafadde addunyaan kun qabdu keessummeessan keessaa biyya jalqabaa ta'uun ooltu staatiksiisaa baay'ee hin beeku hundumtuu achi jiru garuu rakkoo biyya sana keessa guutee jiru yeroo argitu baay'ina isaanii yeroo argitu giraawundiirra yeroo deemtu garuu baay'ee isaanii hin argitu eessa jiru hojii dhaqaniif dhugumaan raawwachaatti jiru isatu gaaffii sitti ta'a gaaffii baay'eedha inni kan mootummaan oodiit gochuu qabuudha amma gaafa waa'ee mana ijaaruu baay'ee mootummaan naannoo Oromiyaa mana ijaaruu warra buqqaaniif miidiyaatti himaa turetti koree sanaan bilbileeni waan baay'een Google gochaan ture search gochaan ture Habitat for Humanity biyya keenya keessa ofiisa qaba. Rakkoo sana garuu quban qabu. Dhaabbattoota baay'een si himaga saba kanaa kan hin bare yeroo rakkoo achitti arguani I try achi nama bilbileeni dhaabbannaa akkasii yoo jira tarii baajata qabaachuu dhabuu danda'u garuu ogummaa isaa waan qabaniif maaliif dhufanii isin hin gargaarreenaan guyyaa tokko dhufanii nu laalanii nuttuu hin deebineedhan kanarratti waanan hubadhee amma allaayiti yoo deeme waan addaa fiduu dhiisuu danda'a garuu anatu geessaa jira yeroo ati eerpoortiirraa nama simattu bakka ofii barbaaddee geeffatta yoo dhaqan Oromiyaa keessa dhaqu rakkoo Oromiyaa keessa jiru sanaa fi amma danda'an gargaaruu danda'u yoo dhibee hojii uumuu danda'u nama Oromoof jechuudha. Inni ijoo biyya sana keessa baay'ee isaa yoo deemtee ilaalte akkan odeeffannoo qabutti tarii waardiyyaa yookaan shufeeratu Oromoodha. Gurguddaa hunda keessatti kanaachi namoota Oromoon ta'aniitu bakka qabatee jira. Isaan immoo bakka ofiif barbaadanitti geessu kan hojiileen achi keessatti argatu qacarsiisu isaanuma jechuudha beekte. Sababni isaa inni ijoon yeroo baay'ee benefititti argachuuf ta'aa jira malee dhuguma mishinii viizinii isaan dhaabbatan sana dhuguma hojiirra oolchaa jiru sun waan mootummaan hundumtuu ilaaluu qabudha. Rakkoo amma guddaa ilaalamuu qabudha. Kanaaf yoo gaafa ati geessitu amma fakkeenya tokkoon kanarratti si kaasuun barbaada nama anthropologistii Oromoo tokkotu jedhanii biyya
alaa deemee waa'ee Oromoo aadaa, waa'ee gadaa Oromoo fi seenaa Oromoo hima. Was a big presentation ture. Achi keessaa tokko ka'eetu anu waa'ee Itoophiyaa kana waggaa baay'eef barreessaan ture. Seenaa isaanii akka gaariittan beeka. Waan ati jettee kana garuu har'uman dhaga'an hin beeku jedheen. Deebiinsaa gaafa ati dhuftee eerpoortiirraa nusi simachuu jalqabnu dhugaa kana bartaa jedheen. So nus carraa arganneen waan saba keenyaaf ta'a jennee yaadnee ofii eerpoortiirraa simannee bakka dhimmichi inni dhugaa jiru. Gaafa geessuu dandeenyu bu'aansaa ammasuma mul'ataa ta'uu baatus amma tokko bu'aa qaba jedheetiin yaada. Amma kanuma irratti kan inni tuquu barbaadu waa'ee geediyoo biyya keenya keessatti kan namni buqqa'uu jalqabe osoo jijjiiramni kun hin dhufin. Baay'een kan buqqa'e kan baay'een dura namni haasa'aa ture hin jiru. Amma yeroo Oromoo fi daangaa Sumaaleef naannoo Sumaalee irraa buqqa'e namoota itti taasee naa bilbiluu yeroo nu ijaaramuu jalqabne gaafan inni kan maaliif hin dubbatu why only Oromoo qofa dhimma Oromoo qofa taa gaafettu deebisanis itti naasa'an. Gaafa dhimmi geediyoo dhufu baay'ee ajandaa siyaasaa ta'e. Maaliif dhaabbattoota gurguddaa keessa warra jirantu nu miti. Sigalee NGO'n baay'ee sedhanii kan gargaarsaa bakka silaa dhaqu dhiisee achuma dhaqaa ture. Maaliif warri keessatti itti himanii akka siyaasa isaaniif ta'utti godhanitu advokeet godhuun mijeeffatu jechuudha. Kanaaf mootummichi waan gaarii osoo hojjetu isaan immoo achi keessa ta'anii waan isaan himaa turan waan adda ta'ee fi waan geediyoo siyaasa ta'e. Beelliif dararaan hanqinni namoomaa naannoo sana jiru akka isaan kaaniif ajandaa siyaasaa ta'uutiif itti dhimma bahanii. Itti dhimma bahanii kan Oromiyaa keessa namni tokko garagalee ilaalee hin jiru hin haasa'amu. Sababni isaa bakka sana hin jirru bakka dubbachuu qabnu sana keessatti baay'annee gallee hin jirru. Warri gallees immoo tarii warri jiranis sagalee sana hin qaban. Sanatti dabalee kan amma kan hedduu si gaddisiisu baay'een amma deebi'anii qubataniiru. Nagaan akka jaarsummaadhaanis haa ta'u bifa adda addaatiin uumame kan geediyoos. Inni sun himamaa hin jiru. Himamaa hin jiru. Kan dhiyoo kana waan dhagee kanumaan sitti himuu barbaadu dhaabbattoonni adda addaa jedhanii kan inni ijoo muffii qabaataa jiru jedhan mootummicharraa. Maaliif sirna IDP'n itti deebi'ee qubatuun ala mootummaan qubachiise jedhaniitu muffii qabu. Bar biyyi tokko jaarsummaan kuni tarii seera Ameerikaa ta'uu dhiisuu danda'a. Amma kana achi keessa beektu jaroota dhimma siyaasaaf itti fayyadamaa turantu amma immoo kunoo fedhii isaanii malee dhiibamanii mana isaaniitti deebi'anii jedhanii advokeet godhaa jiru jechuudha. Sila waan faarfatamuu qabudha miti. Bar namni tokko gaafa buqqa'u kan ati isa gargaartu akka deebi'ee qubatuuf. Qe'eesaatti deebi'u. Qe'eesaatti deebi'u yoo qe'eesaatti immoo haalli itti deebi'u hin jiraanne. Fala biraa barbaadaaf. Fala barbaadaaf malee akka inni continuously sirratti independent ta'uu miti. Warri sana barbaadanii saba sanaanii tokkoffaa siyaasaatiin isaan lalifatan qabu jechuudha. Lammata immoo dantaarraa qabu jechuudha. Amma baqattuu wan godaanuu sanarraa qe'ee ofiirraa buqqa'uu sanarraa. Amma gaa warri buqqa'an suni gaafa deebi'anii qubatanii dantaarraa hafeetu jira jechuudha. Sanaaf akka waan kana jajjabeessanii mootummaas haa ta'u garee kana hojjetu bira dhaabbatanii waan kun akka milkaa'u gochuurraa mootummaa kan biraatti illee deemanii amma himachuutti akka ga'aniin dhaga'e.